dhugaa dubbachuudha fi mucaa kanarraa nan dubbadha jedheellee yaanne jechuudha. Takkaa jechuudha. Yommuu namni asiifachi oofee viidiyoo isaa waraabee waa meeqa intini jedhuun irraa dubbachuudhaaf yaanne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf maaliifiin dhala namaati waan ta'eef hunda goggoraa jira mitiire namni ati nama akka atis nama taatee jirta waan taateef obboleessa keetiif obboleettii keetiif waan inni dogoggoree godhate akka dogoggora isaa sana shaffanuufin kanuma jiru jechuudha. Garuu nuti dhalli biyya lafaa kanarra jirru yookiin immoo nutiin kun fakkaattiin walii keenna qooqa takka otoo dubbannu wal miina jechuudha. Dhugaa dubbachuudha fi qooqa takka otoo dubbannu wal saaxirra dhugaa waaqaa jechuudha. Garuu nama viidiyoo mucaa kanaa dhaga'u dhugaa rabbi hedduu takka na gaddisiise jechuudha. Hedduu takka dhugaa waaqaa hedduu takka jechuudha. Dhiifama nagaa isin gaafanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii an nagaan qaba galata waaqayyo. Dhugaa dubbachuu fi waa'een mu'aaz kana baay'ee takka jechuudha. Namoonni baay'een walii gadi oofanii TikTok irratti viidiyoo irratti waraabanii wanne isaaniin godhin hin jiru. Garuu dhugaa jirtu mucaan kun baasee yeroo dubbatu hedduu takka nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii namoonni hin argin ani yaadeemaan kan jedhurraan ilaale jechuudha. Viidiyoo isaa amma bakka biraatti hojii lakkifamee jiraatillee hin beeku jechuudha. Already chaanaala qabatee hin beeku mucaan kun garuu chaanaala yaadeemaan jedhurra dhaqaatii sarchi godhaatii ilaalaa jechuudha. Dhugaadhuma jirtu dubbate jechuudha. Mee sagalee isaa viidiyoo bichuu wayii qabadheetiin hin dhufe sagalee isaa waliin dhaggeeffannaa turtiin keessan isa waliin haa ta'u. Dhugaa rabbi irraa dubbachuudha keessi konaaf hin eeyyamne mucaa kana. Sababni isaa maali? Bakka gin wanti hundinuu waanuma jiru ta'ee namni nama cabsuudhaaf nama kuffisuudhaaf yaada keef karoora kee karaatti hambisuudhaaf gaafa ideemu yookiin immoo gaafa sirratti yaadu hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Gin yeroo kanaaf nama wanta takka itti fayyadamee raawwatee waan sana har'a itti fakkaatee ta'u gochuu danda'a malee boruuf mucaan kun rabbiin karaa fuulduraatti isa oofa. Rabbiin waan guddaa isaaf gochuu danda'a. Kaleessa dheengada dogoggoree waa gochuu danda'a. Har'a ammoo sirreeffatee gara fuula rabbii isaatti gaafa deebi'u rabbi immoo karaan caala waan hundas isaa gochuu danda'a jechuudha. Gin dhalli namaa si kuffisuudhaaf waa hedduu yaada. Akka dhalli namaa yaade sirratti hin ta'u wanti hundinuu akka rabbii siif yaade yoo ta'e malee jechuudha. Mee sagalee isaa dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan sagalee isaa waliin haa ta'u. Ifama. Kana namoonni tokko nu ilaaluudhaaf isaanis nutti dhufan bakka sanitti jechuudha. Guyyaa san nan yaadadha. Mana san dhaquu qofa yaadadha. Bakka san ta'uu fi qofa yaadadha malee. Wallaahi akkas ta'uu fi ammoo waan tokko yaadama isaa bakka. Jechuun yeroo tokko hin beeku. Yeroo kana isiniin jiru hin beeku. Tokko tarii amanu dhabuus ni mala. Haala achi ture san isin waliin miidiyaa gubbatti yeroo argu. Amma akkana dhaggeeffattanii kabajamtoota hordoftoota koo. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee irraa dhaggeeffattanii sagaleen baay'eetu jira. Namoonni dhaggeeffachuu barbaadan yaadeemaan jedhaatii sarchi godhaatii dhaqaatii ilaaladha. Viidiyoo daqiiqaa 6-7 kan isaan gallakkisan jechuudha. Inni sagalee waraabee achirratti kan gallakkifamee jiru. Garuu waan baay'ee takka nama gaddisiisu jechuudha. Maaliif wal cabsuudhaa deemna? Maaliif wal kuffisuudhaa deemna? Maaliif wanna hin taane walirratti yaanna? Maaliif garuu lafa kanarra biyya lafaa kanarra oggaa meeqa kan jiraannuu fi umurii oggaa meeqa biyya lafaa kanarraa kan qabnuu fi kan nuti wal sabinnu kan nuti waan hamaa walirratti yaannu maaliif dhugaa dubbachuudhaaf maaliif garuu maaliif yoo sammuu qabaanne maaliif yoo waliif yaanne maaliif garuu dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha. Mucaan kun akka jedhutti viidiyoon kun kan ammaayyuu miti jedhe. Kan ammaayyuu miti kan hedduu tureedha. Akka carraa ta'ee mana namaa deemne mana namaa sanatti immoo namni nu laaluudhaaf achitti dhufee jedhe. Mana namaa gaafa deemtu yaa jira miti namni xiqqoo akkana beekamtii miidiyaa irrattis ta'ee gara kamiiniyyuu beekamtii qabu namni si laaluudhaaf dhufa achitti. Egaa namni mana namaa gaafa isaan deemanii achitti laaluudhaaf dhufanii
mucaan kun mana jara sanaa dhaquu malee achitti jarri sun dhufanii isaan laaluu beekuu malee yeroo sanarraan jalqabee maaltu akka uumame maal akka ta'e maaltu akka sarra ga'e wanti inni beeku hin jiru jechuudha akka jedhutti. Even waan uumame kana hundasaa ani waan hin argillee hin jiru. Gin amma yoon of yaadaa jiru akka gaafa sana ta'e akka wantoonni kuni bakka akka abjuutti natti mul'ataa jira jedha malee. Dhugaa rabbi yaadee maan jiraati sarchi qoraa dhaqaa laalaa namni ilaali. Nama xiqqootu laalee jira dhugaa rabbi nama baay'ee uummati kan laalee jiru. Dhugaa hedduutu akka nama gaddisiisa. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Hun jedhee namni jechuudha karoorfatee bakka namuma cabsuudhaaf, namuma gadi deebisuudhaaf, namuma qimsii isaa gadi cabsuudhaaf, haamilee isaa karaatti hambisuudhaaf yeroo deemu hedduutu akka nama gaddisiisa jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Dhugaa rabbi maaliifiini amma namni akkana godhaa jiru kunis orma miti. Namuma keenya, namuma akka isaati, fakkaattiidhuma isaati, hiriyyaadhuma isaa ta'uu danda'a. Hiriyyaan kan kee yaabboleessa koo yaabboleettii tiyyaa. Hiriyyaan kee gaafa ati xiqqoo biraa akkana ol jette akka ati gadi deebitu barbaada. Isheen dubaraas inni dhiiras jechuudha. Akka ati isa bira dabartu hin barbaadu even xiqqishuudhuma ishee jechuudha. Xiqqishuudhuma ishee akka ati bira dabartu hin barbaadu. Dirqama isaa gaditti jiraachuu. Isaa gaditti akka ati jiraattu sirratti yaada jechuudha. Garuu hiriyyaanis akkuma hiriyyaatti ta'e jireenya kan keessa akka jireenya keetitti of eegaa deemuun of eeganii hin danda'ani rabbi nama eegu malee garuu immoo rabbi biratti wantoota ta'u hundumaa keessatti of eeggachuun gaariidha. Ni mudatamta. Hin mudatamtu mudannoon kun si mudatu wanti kun sirraan ga'u wanti kun narraan hin ga'u jechuu hin danda'u. Sababni isaa haala hin beekaminiin osoo nani gara tokkoon eeggataa jiru osoo nani gara tokkoon of eegaa jiru osoo nani gara tokkoon hin kufu jechaa jiru gara tokkoon kufuu hin danda'a. Gara tokkoon miidhamuu hin danda'a. Gara tokkoon wanta tokko ta'uu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu kana hunda keessattuu rabbi nama haa eegu. Rabbiin gaditti immoo jabeennee nutummaa namti of haa eegnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Yeroo kanatti ammumayyuu jechuudha amma yeroo kanatti diinni dhufee nu kuffisaa hin jiru. Diinni dhufee nu cabsaa hin jiru. Walii keenya wal cabsaa jirra. Nutummaa namti jechuudha. Osoo wanna dubbannu walirraa dhagaa jirru. Osoo jechi arraba teenyarraa ba'u gurra keenyatti seentee wal dhagaa jirru wal miina. Wal kuffisna. Wal cabsina. Wal xiqqeessina. Maaliif barbaachise? Maaliif? Maaliif yoo waliif yaanne? Maaliif yoo wal jaalanne maal ta'a? Yoo wal kabanye maal ta'a? Yoo wal bira dhaabanne maal ta'a? Yoo qullaa keenya waliif shaffanne maal ta'a? Iddoo dhokataa keenya amma baasnee mul'isnu maali yoo waliif shaffannee walii dhoksine? Maaliif? Maaliif kuni ta'a? Har'a waan kana godheedhaaf namni suni viidiyoo sana akkasitti mucaa kana baaseedhaaf wanti inni argatu hin jiru. Namoonni hanga kana irratti tancaaca'eera, dubbateera, waan jedhanii jiru, waan godhanii jiru, mucaan inuma jira jechuudha. Garuu osoo nama tokkooti ishee dubaraas ta'e, isa dhiiras ta'e, osoo nama tokkooti gaafa akkasitti maqaan isaa badu, shamaras ta'e, gaafa akkasitti wantoota baay'eedhaan maqaan ishee badu, lubbuu ishee balleessitu jira. Kan waan adda addaa ofirratti fudhatu jira lubbuu ishee irratti jechuudha. So gaafa namni takka maqaa kan keetiin sababa ati waan sana gootiin yaabboleessa koo yaabboleetii. Sababa ati waan sana irratti raawwatteen yoo nama sana lubbuun isaa darbe maal irraa argatta? Lubbuun nama sanaa wayi dabalamtee dhuftee kan keetaati. Wayi ati umurii nama sanaa fudhattee raawwattee umurii dheeraa jiraatta. Atis waanuma rabbii sii kenne jiraatta. Waanuma rabbiin guyyaa duraa gaafa ati kalaqamtu. Guyyaa kana lafa kanarraa deemta. Aga kana lafa kanarra jiraatta. Jedhee rabbii sii katabe sana qabattee jiraatta malee itti jiraatta malee itti fayyadamta malee kan namaa sana yookiin kan nama kanaa dabarsitee hin fudhattu. Kanaafiyyuu maaf hamaa waliif yaadna? Umurii meeqa lafa kanarra jiraanna? Maaliif hamaa waliif yaadna?
maaliif